Saudi Arabiyaan lammiilee biyyoota alaaf lammummaa laattee jame biyyi dhiittaa mirga namummaatiin qeeqamaa turte. Saudi Arabiyaan lammiilee biyyoota alaa hedduuf lammummaa laattee jirti. Kanneen lammummaa fudhatan hedduun isaanii hojjettoota hojiilee humna irratti bobba'anii ji'a ibsi mootummarraa ba'e. Tarkaanfiin Saudi Arabiyaan lammiilee alaaf eenyummaa kennuu kun ka'umsa jijjiiramaa guddaadhaas jedhamee jira. Ganna 50 dabran kana lammiileen alaa hojiilee humnaa dandeettii isaaniin deeggarameen Saudi Arabiyaa keessatti hojiilee gurguddaa biyyattiif fakkeenya ta'an hojjetuun isaanii beekamaadha. Jijjiirama biyyattiifis gahee olaanaa taphatanii jiru. Garuu biyyattiin dandeettii fi carraaqqii isaanii kanaaf galataaf kabaja laatteen beektuu jedhame. Amma garuu Saudi Arabiyaan haala san waan geeddarte fakkaatti. Lammiileen alaa hedduun yeroo ammaa lammummaa Saudi Arabiyaa fudhataa jiru. Lammiileen biyyoota alaa garaagaraa irraa ta'an miliyoona tokkotti siqan Saudi Arabiyaa keessa seeraaf seeran malees ni jiraatu. Lammiileen Itoophiyaa 100,000 caalanis biyya Saudi Arabiyaa kutaalee adda addaa keessatti argamu. Garuu lammiileen Itoophiyaa kanneen biyyoota birarraa dhufan caalaa xiyyeeffannoo mootummaa isaanii fi kan Saudi Arabiyaa dhabuun rakkoolee garaagaraaf saaxilamaa turanii jiru. Kaanis manneen hidhaa adda addaa keessatti murtii malee rakkataa jiru. Gama biraatiin Saudiin dubartoonni konkolaataa akka hin oofne kan dhoorgite yeroo ta'u, garuu ammas haalli sun jijjiiramee dubartoonni Saudi Arabiyaa keessatti konkolaataa akkuma dhiirotaa oofuu eegalanii jiru. Sagantaa mootummaan Saudi Arabiyaa lammiilee alaaf lammummaa kennuu diriirsite kanaan ogummaan isaanii fi biyyirraa dhufanis ni ilaalamaa jedhamee jira. Saudi Arabiyaan karaa saayinsii, diinagdee, taphaa fi teknoolojii itti fufsiisuuf lammiilee alaa harkifataa jirti. Arab Emirates ji'a Majjii bara 2020 keessa biyyoota Arabaa lammiilee alaaf lammummaa laatte hangafa taatee jirti. Garuu Saudi Arabiyaan biyya Arabaa lammaffaa lammiilee alaaf lammummaa laattu taatee jirti. Mootiin Saudi Arabiyaa Muhammad bin Salmaan guddina diinagdee biyyattii fooyyessuuf kutatanii ka'anii jiru jedhame. Saudiin imaammata hojiilee lammiilee ishii malee kanneen biyyoota birarraa dhufan hin hojjenne cimaa qabdi. Ta'us godaantonni biyyoota Afrikaa, Eejiyaa fi Arabarraa dhufan mirgi isaanii haala kabajameen beekne keessatti Saudi Arabiyaa keessatti hojiilee humnaa, qulqullina manneen jireenyaa namootaa fi hojiilee sasalphaa baay'inaan hojjetu irratti argamu.